Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Sinkisaaraa fulbaana 18. Guyyaa kana lallabaa amantaa fi barsiisaa wangeelaa kan ta'e abbaa keenya Iwoosxaatiyos ni boqote. Abbaan qulqulluu kun abbaa isaanii Kiristoos mo'aa fi haadha isaanii Sinee Hiwoot irraa dhalatan. Lamaan isaayyuu namoota qajeeloo fi Waaqayyoon sodaatanii fi seera isaatiinis jabaatanii kan jiraatan turan. Kana booddee misiraachuu ergamaa qulqulluu Gabreeliitiin abbaa qulqulluu kana argatan. Maqaa isaas Waaqayyoon kan eegamu jedhanii moggaasanii. Yeroo inni guddatus faarsaa Daawitii fi kitaabolee mana kiristaanaa barsiisan. Kana booda garuu obboleessi harmee isaa abbaa Zakkaariyaas jiru kawaalaa monoksootaatti geessanii. Abbaa Zakkaariyaasis kennaa Waaqayyoo akka irra bule baree sirna monoksummaa barsiisuudhaan askeemaa ergamootaa itti uffise. Jabina qabsuura isaa irraa kan ka'e jaarsoliin kawaalaa keessaa amma isa dinqisiifatanitti soomaa fi kadhannaatti hidhamee jiraate. Ogummaa fi beekumsaanis kan jabaatedha. Yeroo xiqqoo boodas daaqonummaa muudamee akkuma hangafa daaqonootaa Isxifaanositti mana kiristaanaa tajaajile. Kana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Mikaa'elii fi Gabri'eel isa wajjin itti mul'ate nagaa gaafate. Hafuura itti baafate. Hafuura qulqulluu irra bulche. Akkas jedheen, yaa jaallatamaa koo Iwoosxaatiyos, ani sodaa fi naasuu tokko malee wangeela saboota baay'eef akka ati lallabduufan si filadhe. Itoophiyaa hanga Armaaniyaatti barsiisaan si taasise. Kan si dhaga'e anaan dhaga'e, kan siin hin dhageenye anaanis hin dhaga'u jedheeni. Gooftaan keenya kabajaan gara samiitti ol ba'e. Qulqulluu Iwoosxaatiyos bara Phaaphaasii deemee luba ta'ee muudame. Wangeela amantaas lallabuu eegale. Namoonni hedduunis gara isaatti dhufanii harka isaatti monoksoota ta'anii duuka bu'ootaa isaa ta'an. Isaan keessaas abbaa guddicha abbaa Abisaadii tokko turani. Namoota baay'ee hojii hamaa gadi dhiisisee ganinsa irraa deebise. Barumsi isaas biyya hundumaa geesse. Bara isa keessas kabajni sanbatootaa fi ayyaanotaa ni jabaatanii. Sirna duuka bu'oonni tuman irraa bitaattis mirgattis in gorre. Si'a lama gara Yerusaalemiin deeme. Waaqayyoon harka isaatti ija qaroo dhabeeyyii agarsiisuudhaan naafas goboos diriirsuudhaan raajiiwwan lakkoofsa hin qabne hedduu hojjete. Kana booda garuu Yerusaalem eeyyama Waaqayyootiin deemuu fi yeroo ka'etti ijoollee isaa walitti qabee sirna monoksoota akka eeganiif warra shakkitoota wajjin akka walitti hin makamneef isaan kadhate. Mucaa isaa Abisaadiin isaan irratti muude. Sanbata kabajuu fi amantaa Kiristoosin barsiisee gara Yerusaalemiin deeme. Hangafa Phaaphaasotaa akka Biiniyaam bira ga'ee irraa fudhate. Waa'ee amantaa waliin dudubbatan. Lammaffaas iddoowwan qulqullaa'oo irraa eebba fudhatee laga Yordaanositti cuuphame. Yeroo boodas gara Armaaniyaa deemee galaana Iyyaarikoo bira yommuu ga'u doonii isaaniitiin akka ce'aniif warra doonii sana kadhate. Yeroo isa dhorkanis barruu isaa galaanicha irratti diriirse. Maqaa qulqulluu Sillaaseetiinis irratti kadhate. Ofii isaa bifa fannootiin mallatteeffate. Galaannis akka doonii ta'ee fi innis ni yaabbate. Ergamoonni lama garanaa fi garasiin rukutaa gooftaan keenya yabaallisiisaa olaanaa ta'ee fi suurra galaanichaa irraa kan ka'e akka hin naaneef ijoollee isaa jajjabeesse. Garuu akkas jedheen, ijoollee koo onnee keessan keessaa haaloo sossobbii fi goomsaa akka hin keenye of eeggadha. Anaan garuu waan namni tokko isin keessaa badu natti fakkaata. Yeroo inni kana dubbatutti isaan keessaa kuusa haaloo fi gadoo kan ta'e namni tokko gadi liqinfame. Eeyyama Waaqayyootiin galaana sana ce'ee magaalaa Armeeniyaa ga'e. Hangafa Phaaphaasii wajjin wal arge. Ni sagadeef. Irraas eebbifame. Hangafni Phaaphaasichaas yeroo isa argetti baay'ee gammadee jaalalaan simate. Abbaan keenya Iwoosxaatiyosis hundumtuu barumsaan tokko waan ta'aniif namoota Armaaniyaa seera duuka bu'oonni Sinodoosii isaaniitiin tuman barsiisee jiraate. Kana booda yeroon boqochuu isaa gaafa ga'u gooftaan keenya itti mul'ate. Nama maqaa isaa waamuuf, nama yaaddannoo isaa taasisuuf, qabsuura isaa nama barreessuuf waadaa galeef. Yeroo inni boqottes Phaaphaasonnii fi luboonni kabaja guddaadhaan kafananii mana kiristaanaa wareegamaa qulqulluu Maarmihaam keessa awwaalan. Foon isaatiinis raajiiwwan hedduutu raawwatame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nus kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Suuqni isaas nu waliin bara baraan. Ameen. Guyyuma kana yaaddannoo mootittii illeeni
haadha mooticha qajeelaa Qosxenxiinoos ni taasifame. Bara mootittii kana fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni argame. Suuqni ishee durra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana barsiisaa tulluu Tsaagigaa kan ta'e abbaa Aneeriyoos ni boqote. Suuqni isaanii nu waliin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyuma kana harka ganticha Yuuliyoonitti qulqulluu Maarqooriyoos inni lammaffaan ni wareegame. Innis duraan dursee kiristaana ture. Inni Qosxenxiinoos guddichi Qosxenxiinoos lammaffaan yeroo du'etti mucaan obboleettii Qosxenxiinoos Yuuliyoonis mootii ta'e. Inni garuu waaqolii tolfamaadhaaf waaqessaa ni sagadeefis. Gartuuwwan kiristaanotaas ni gidirsee. Namoonni baay'eenis harka isaatti wareegamani. Mootichi guyyaa dhaloota isaa kabajuuf namoota qoosaa danda'an walitti qabe. Qulqulluu Maarqooriyoos kunis isaan wajjin lakkaawwame. Akkuma luboonni mana kiristaanaa keessatti raawwatanitti sirna kiristaanummaatiin akka qoosuuf mootii gantuun godhe qulqulluu Maarqooriyoos ajjeese. Innis akkuma ajajametti sirna kiristaanummaatti qoose. Qoosaa fi kolfa guddaa tures. Lammaffaa sirna cuuphaa kiristaanummaatiin taphachuu eegale. Mallattoo fannootiin maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu jedhee bishaan irratti mallatteesse. Yeroo sanatti ifni waaqummaa bishaan sana keessatti bu'ee Waaqayyos ija jabeessa baneefi ija lapheesaa baneefi innis ifa sana argee uffata isaa baasee qullaasaa bishaan sana keessa seenee si'a sadi maqaa Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluutiin cuuphame. Kana booda ba'ee uffata isaa uffate mooticha fuulduras dhaabatee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif amaname. Mootichis itti aaree akkas jedhee doorsise. Naaf ajajamtee waaqoliidhaaf ixaana hin aarsitu taanaan gidiraa guddaan sirraan ni ga'a. Ajaja koo yoo eegde garuu ani maallaqa baay'ee siif kenneen si kabaja jedheeni. Qulqulluu Maarqooriyoos maallaqa addunyaa kanatti dabaltee mootummaa kee osoo naaf laatteeyyuu ani gooftaa koo waaqa koo Yesuus Kiristoos hin gadu jedhee deebiseefi. Yeruma sana mataa isaa seefiidhaan akka irraa muraniif mootichi ajaje. Isaanis irraa murani. Mootummaa ishee samii keessatti gonfoo wareegummaa kan hin badne fudhate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nus kadhannaa wareegamtootaatiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa kabajamaa ayyaana fannooti. Yaaddannoon isaas gochuu qabna. Surraan ayyaana fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya gartuu kiristaanotaa kan taane nu haa golboomu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana abbaa qabsuuraa kan ta'e hayyuun Misirii Yaaqoob ni boqote. Warri isaas amantoota qajeelummaa qaban turan. Abbaan qulqulluu kanaas tajaajilaa akka ta'uuf Waaqayyoof kennani. Akkuma inni barumsa isaa xumureen warri isaa gara kawaalaa Iskindiriyaa keessa jiru tokkotti geessan. Abbaan amantii kawaalaa kanaa kan ta'e abbaa Gabreeliif kennan. Innis fudhatee umurii waggaa 12tti monoksee taasise. Waggaa 20 yeroo guutettis barsiisaa isaa wajjin qabsuuraaf gara gammoojjiitti ba'an. Gamoo ol dheerina qabdu tokko argatanii abbaa Gabreeliif abbaa Yaaqoob irraa isheetti ol ba'anii. Achirraas boolla bishaaniitu jira. Boolla sana keessaa bishaan waraabanii kuusaa bishaanitti dhangalaasu. Bineensonni bosonaas yeroo hundumaa dhufanii kuusaa sana keessaa bishaan dhugu. Abbaan Yaaqoobis elmee aannan isaanis baduu taasisee barsiisaa isaa wajjin sooratu. Yeroo abbaa Gabreel boqotuttis eeyyama Waaqayyootiin namoonni kawaalaa keessa jiraatan 12 ni dhufan. Soomaa fi kadhannaan cimanii aannan bineensotaa kanas soorachaa isa wajjin ta'an. Qamadii kawaalaa sanaaf barbaachisus daldaaltonni biyya fagoo irraa ni fidu ture. Guyyoota keessaas gaaf tokko akkas waliin jedhan. Abbaa Musee gurraacha arginee osoo irraa eebbifamne ni feena ture. Seexannis jaalala isaanii irratti inaafee abbaa Musee gurraachicha fakkaatee koochoo baasee balalee isaan bira dhufe. Anis jaarsa maaliif akka kootii na sochooftanii jedheen. Isaanis jecha jireenyaa afaan kee irraa dhageenya sirraa eebbifamuu feene jedhaniin. Isaanis dabalee jireenya keessanoo akkam jedheen. Isaanis bineensota bosonaatiif bishaan kuusaatti akka waraabanii fi yeroo isaan dhufan elmanii aannan isaanii galgala akka sooratan itti himanii. Seexannis akkas jedheen. Waan ani isiniin jedhu ni dhageessu jedheen. Eeyyeenii fudhanna jedhaniin. Akkas jedheen. Aannan bineensotaa hin dhugiina. Isin monoksootadha. Bineensota gara kanaatti hin fidiina. Soomii garuu guyyaa 40 sooma. Faaruu Daawit kadhatiina. Inni jaallinaan haadha manaa Ooriyooniin fudhate isa ajjeesiseera jedhe. Waan bu'aa hin qabne waan baay'ee gorse. Isaanis abbaa Musee se'anii waan baay'ee deddeebisaafii turanii. Kana booddee seexana ta'uusaa Hafuurri Qulqulluun abbaa Yaaqoobiif ibse. Duuka boota isaa sirna galatoo qurbaanaaf akka taasisan ajaje.
foonii fi dhiiga erga fudhatanii booda seexana ta'uu isaa ijoollee isaa bodoksotatti hime. Lammaffaas hangafa Phaaphaasii biyya Iskindiriyaa fakkaatee gara isaanii dhufe. Isaan wajjinis episkooposii kan fakkaatan jiru. Yeroo isaan bira ga'us jaara guuree akkas jiraattaniif eenyutu isiniif eeyyame jedhee isaan balaaleffate. Hayyuu Yaaqoobis baroota isaa wajjin harka isaa diriirsee kadhannaa taasise. Seexannis bakka sana ni faffaca'e, garuu qoruu hin dhiifne. Jawwee nama sodaachisu fakkaatee gara abbaa Yaaqoobitti ni dhufe ture. Mootii fakkaatee, durba bareedduu fakkaatee, culullee fakkaatee, goggochoroo fakkaatee dhufe. Qeensa isaatiin fuula isaa qucuursuudhaan waggaa 7 qonan. Kana boodas jabinaaf obsa isaa ilaalee Waaqayyoon bakakkaadhaan rukutee seexana irraa daaraa godhee facaase. Yaa Yaaqoob, gatii keef anaaf wayyoo kadhannaa keetiin na gubde jedhee baqate. Kana booddee ulfinni isaaf haa ta'uti gara Kawaalaa Abdiin jedhamu akka deemuuf Waaqayyo hayyuu Yaaqoobiin ajaje. Innis waan kana ijoollee isaa bodoksotatti himee gamoo sana keessa akka jiraatan kadhate. Inni garuu qofaa isaa galaana Iyyaarikoo qarqara deeme. Yeroo doonii dhabettis dhahaa galaanichaa mallattoo fannootiin mallatteesse akka lafa gagaatti hamma Taarseesitti irra deeme. Qarqara biyya sana yeroo darbuttis nama qaama madaa kan raammuudhaan marfame argee hayyuu Yaaqoob, maqaan kee eenyudha jedhee gaafate. Maqaan koo Inxooniyaadha. Abbaan koo warra qoricha beekaniif qarshii hedduu kennee ni fayyisuus hin dandeenye jedheen. Barsiisaan Yaaqoobis waa'ee dhibee isaaf gaddee kadhannaa godheefi qaama isaa hundumaas qaqqabuudhaan maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyi jedheen. Inni battaluma sanatti fayyee duuka bu'aa isaas ta'e. Kana booda osoo gargaaraa isaa wajjin deemuu biyya Amdii ga'e. Ilmi mootichi Anxeeniyoos maraatee osoo inni dhagaadhaan of reebuu argan. Namni isa qabuu danda'us hin argamne. Hayyuu Yaaqoobis akka inni qabee fiduuf bartuu isaa itti erge. Yeroo inni qabee fidutti mallattoo fannootiin irratti mallatteesse. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin seexanni namicha irraa ka'ee ba'ee deemuuf ajaje. Innis irraa ba'e. Abbaa isaa fi firoonni isaa hundumtuu baay'ee gammadan. Mootichis hayyuu kabajamaa Yaaqoobis maallaqa hedduu kennuufii barbaade. Inni garuu matuma jedhee homaa otoo hin fudhatin adeeme. Galanni Waaqayyoof haa ta'uti. Eeyyama Waaqayyootiin biyya Abdiin kan jedhamtutti abbaa amantii Kawaalaa biyyichaa abbaa Barsaaboo wajjin wal arganii wajjin deemsa eegalan. Osoo deemaa jiranis Inxooniin dhibee garaa baasaatiin qabamee guyyaa sadaffaattis boqotee isaanis ni awwaalan. Biyya maqaan ishee Awursaa jedhamtu yeroo ga'anitti mucaan mootii biyyichaa dhukkubsatee argan. Kadhannaa hayyuu Yaaqoobinis ni fayye. Mootichis mucaan isaa fayyuu argee baay'ee gammade. Amma guyyaa du'a isaatti akka isa gargaaruuf mucaa isaa kana hayyuu Yaaqoobiif kenne. Maqaa mucichaas Fiqiruu jedhama ture. Kawaalaa hayyuu Barsaaboo yeroo ga'anittis bodoksoonni isaan simatan. Faarsaadhaanis garaa keessatti isaan galchan. Biyya sanas gara cinaatiin mana waaqa tolfamaatu ijaaramee jira. Mootiin biyya Faaris maqaa isaa Saamir jedhamus waggaadhaan dhufee waaqoliidhaaf ayyaana isaanii kabajaaf. Kabajamaan hayyuun Yaaqoobis bodoksootaan akkas jedhe. Kunoo mootiin Faaris akka dhufee dhageessaniittu koottaa abbaa ulfinaa kan ta'e maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhiiga keenya haa dhangalaafnu jedhe. Bodoksoonni dhimma kana irratti osoo waliif galaa jiranii ergamtoonni mootichaa Kawaalicha bira ga'an. Bodoksoota uffata gurraacha uffatanis arganii isin eenyudha waaqolii keessaas eenyuun waaqessitu jedhaniin. Bodoksoonni qulqulloonnis akkas jedhaniin, nuti samii irraa isa bu'e hojii hafuura qulqulluutiin qulqulleettii dubaroomaa irraa nama kan ta'e ilma Waaqayyo jiraataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin waaqessina jedhaniin. Ergamtoonni mootiis gara mootichaatti dhiyeessan. Yeroo achi ga'anittis abbaa ulfinaa kan ta'e maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin mooticha fuulduratti amanaman. Mootichi biyya isaanii isaan qoratee abbaa Barsaaboon, anii fi obboloonni koo bodoksoonni kun biyyi keenya Roomiidha jedhe. Abbaa Yaaqoobis ani biyyi koo Misriidha jedhe. Mootichis jecha abbaa Yaaqoobiin dhaga'ee isa ajjeesuu waan hin feeneef qofaatti akka isa hambisaniif ajaje. Namoota Misrii wajjin waadaa waan qabaniif bodoksoota garuu hamma isaan dhiigni isaanii dhangala'utti reebsise. Mana hidhaa akka turaniif ajaje. Ergamaan Waaqayyoos isaan fayyise. Bulee fayyaa ta'uu isaanii yeroo arguttis maallaqa baay'ee akka isaanii kennuu waadaa galeef. Isaan garuu yaada isaa kana ni salphisanii. Mootichis meeshaa waynii itti tuman keessatti tumsiisuudhaan reebichaan ilkaan qeensa miillaa fi qeensa harkaa irraa buqqisuudhaan guyyaa 7 funyaan gurraa fi hidhii isaanii muruudhaan akka isaan gidirsan ajaje. Guyyaa sadaffaattis akka mataa isaanii irraa muran
ajaje. Barsiisaan isaanii Barsaabonis tokko isaanii warri seefii qabatanii jiraniif erga kennee booda buduksoonni kurnanuu mormi isaanii ni murame. Hoogganaan loltoota fardeen mootichaa yeroo qulqulloota kanaaf gonfoon bu'u arge. Hidhata isaa hiikkatee gatee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amane. Isas morma isaa seefiidhaan murani. Barsiisaa Barsaabonis erga mormi ijoollee isaa murame booda morma isaa itti qabee namicha morma muruun waan ajajamte raawwadhu jedheen. Innis morma isaa irraa mure. Dhugaa ba'umsa isaaniis hagayya 28 raawwataman. Mootis foon isaanii abiddaan akka guban ajaje. Laftis banamtee foon isaanii dhoksite. Mootichis qaana'ee gara biyya isaatti deebi'uu barbaade. Yeroo sanattis abbaa Yaaqoob Waaqayyoon kadhate. Samiirraas duumessa gurraachaa fi cabbii jajjaboo wajjin abiddi mooticha irratti roobe. Isaan keessaa namni tokko illee osoo hin hafiin mootichi loltoota isaa wajjin gubatee dhume. Namoonni biyya sanas kana yeroo dhagaan itti ba'anii fardeen meeshaalee fi maallaqa jaraa fudhatanii gara hayyuu Yaaqoobittis fidanii waan kana fudhadhuutii hojii barbaaduuf oolfadha jedhaniin. Inni garuu harkaa hin fudhanne. Bakka awwaalcha wareegamtootaa irratti mana kiristaanaa akka ijaaran ajaje. Manni kiristaanaattis hamba har'aatti jirti. Bara tokkos biyya tokkotti hoggeen ta'e hayyichi Yaaqoob akka isaaniif kadhatuuf itti ergan. Innis dhaga'ee baay'ee gadde. Ultuu ixaanaas qabatee mana kiristaanaa seenee kadhannaa dheeraa kadhate. Ixaana isaas dhiyeessee gadi ba'ee warra ergamaniif dhufaniif hin sodaatinaa, hin dhiphatinaa, nagaadhaan deemaa jedheen. Yeroo achi ga'anittis biyyattiin nagaa taate argatanii gammadanis Waaqa hayyichaa Yaaqoob galateeffatanii. Lammaffaas kabajamaan hayyichi Yaaqoob gargaaraa Daani'el jedhamuu qaba ture. Mootiin biyya tokkoo kan qulqulluu Yaaqoobin jaallatu tokkotu ture. Mootichis mucayyoo dubaraa kan isa wajjin gara qulqulluu Yaaqoob deemtu qaba ture. Isheenis gargaaraa qulqulluu Yaaqoob kan ta'e Daani'elin cubbuudhaan kuffisuuf feete. Innis isheeninna tajaajila abbaa ishee irraa ulfooftee gargaaraa hayyicha Yaaqoob kan ta'e Daani'eliif himatte. Abbaan ishees dhaga'ee barsiisaa Yaaqoobii fi gargaaraa isaa ajjeesuuf deeme. Osoo daandii irra jirus bakakkaan samii irraa itti bu'ee ija isaa jaamse. Mucayyoo mootichaa erga deessee booda mucaa sana gara kabajamaa Yaaqoobitti geessan. Kabajamaa Yaaqoobis saayif wal fakkaataatti mucaa sanaan abbaa kee eenyu akka ta'e maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka ati dubbattuuf sin ajaja jedheen. Mucaan sunis abbaan koo tajaajilaa abbaa koo kan ta'edha jedhee. Uummanni walitti qabamanis kana dhaga'anii ni raajeffatanii Waaqayyoon ni galateeffatanii. Kana booda yeroon boqonnaa isaa dhiyaannaan duuka bu'aa isaa ajaje. Yeroon itti biyya lafaa kana irra darbu ga'eera. Yeroon du'uttis abbaa Barsaabof ijoollee isaa biratti na awwaali jedhee guyyaa sadaffaatti boqote. Ergamoonni samii Yerusaalemitti lubbuu isaa ol baasan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nus kadhannaa abbaa qajeelaa kanaan nu haa fayyisu. Sugni isaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo luba Isxifaanosii fi wareegama Daakisxaatii dabalatees guyyaa lafeen Toomaasii fi hangafa Phaaphaasutaa kan ta'e Atinaatiyoos itti argamedha. Raajiiwwan ajaa'ibaa kan hojjete guyyaa yaadannoo abbaa Filaataa'oosii fi baay'itaawwii abbaa Noob waldaa Amooliim kan ta'an guyyaa yaadannoo wareegamtoota dhiira 40 fi dubartoota 20ti. Dabalataan guyyumti kun guyyaa yaadannoo ragaa ba'umsaa wareegamaa Efreemii fi abbaa Fidiimoos kan wareegamtoota Silhoon, Akseeliisoo fi Yisihaaqidha. Sugni qulqulloota hundumaa nu waliin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyuma kana raajii duuka bu'ichi Toomaas biyya Hindii keessatti hojjeteef yaadannootu ture. Toomaas biyya Hindiitti wangeela lallabuudhaaf yeroo ka'etti gara biyya sanaa akkamittan seenuu danda'a jedhee yaade. Yeroo inni kana yaadattis ulfinni isaaf haa ta'uti kunoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoositti mul'atee hin sodaatin ajjummaa koo si wajjin jiraati yoo jedheen. Battaluma sanatti daldaalaa goonaa kan ta'e Abeenees namni jedhamu ni dhufe. Gooftaan keenyas maal barbaadda jedheen. Daldaalaan sunis garbicha hojii mukaa hojjetu barbaada jedheen. Gooftaanis garbicha koo kana bitii fudhadhu inni hojii mukaa beeka jedheen. Kana booda warqee hamma kiiloogiraamii 3 madaaluun itti gurgure. Akkas jedhee barreesseef garbicha koo ilma Yoosef isa muka soofuu kan ta'e kana daldaalaa agoonaa kan ta'e Abeenes itti gurguradheera. Kana booda Abeenes qulqulluu Toomaasin fudhatee gara biyya isaatti gale. Gara magaalittii yommuu dhiyaatanitti sagalee maseenqoof baganaa
zaaguu fi ulullee dhagaane kun maalidha jedhan. Namoonnis mootiitu mucayyoo isaatiif cidha qopheessee jira. Namni gara cidha mana mootii hin deemne akka adabamu mootiin ajajeera jedhaniin. Kana dhaga'anii Ameenesii fi qulqulluun Toomaas gara cidhaa deeman. Hundumtuu nyaatanii yeroo dhugan duuka bu'uun Toomaas homaa hin fudhanne. Achis Azimiriin lammii Hibruu taate tokko turte. Laaqana cidhaa sana irratti warra tajaajilan keessaa namni tokko duuka bu'uun Toomaasiin fuula isaa keessaa kaballaadhaan rukute. Duuka bu'aan sunis afaan Hibruutiin harkatti kana otoo saroonni harkisaniin arge jedhe. Azamiritti qofatu dhaga'e. Namichi isa kabale sunis bishaan waraabuudhaaf gara boolla bishaanii deeme. Leenci itti dhufee ajjeese. Gargar isa faffacaasee dhiise. Sareen tokkos harka isaa mirgaa fudhattee warra laaqana nyaataa jiran walakkaatti geesse. Namoonni achi jiranis eenyutu du'e jedhani. Warri kaanis ergamtuu mana cidhaa keessaa keessummaa kana kabaleedha jedhanii deebisan. Azmaarittiinis yeroo sana dhageessetti deemtee dhaqxee duuka bu'aa kana bira dhaabatte. Harka na kabalte kana otoo saroonni harkisaniin arga. Yeroo inni jedhu ani dhaga'eera jette. Namoonni achi jiranis kana yeroo dhaga'anitti baay'ee ajaa'ibsiifatanii. Dubbiin kun yeroo mooticha biratti dhaga'ametti mootichi gara duuka bu'aa kanaatti dhufee harraan heerumsiiseetii koottu mucayyoo koo irratti kadhannaa naaf godhi jedheen. Duuka bu'aan Toomaasis gara mana misirroo seenee misirroodhaaf gara gooftaa keenyatti kadhate. Dubbii amantaas barsiisee isaan eebbise. Dubbii duuka bu'aa kanaattis ni amanan. Gooftaan keenya lammaffaa Toomaasiin fakkaatee isaaniif mul'ate. Amantaa isaan barsiise. Isaanis isa amanan. Cidha isaanis dhiisanii qeerrummaa isaanii eeggatan. Mootichis gooftaa keenya Kiristoositti amane. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sugni duuka bu'aa Toomaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen.